qarshiin waggaa lama dura jireenya kiyya jijjiiruu danda'a anarra darbee jireenya na biraa jijjiiruu danda'a jedhu har'a ammoo waanuma tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Haaluma kana fakkaatuuni qarshiin waggaa har'aa yookaan immoo waggaa baay'ee dura argachuudhaaf baay'ee ulfaatu yeroo kana waan tokko hin ulfaatu. Namoonni biyya ormaatti hojiidhaaf deemtan namni gaafa dalagaa jalqabu kaa'uun inni achi deemuuf dalagaadhaaf hojjetee qarshii argataa jireenya isaa jijjiiree jireenya maatii isaa jijjiiruudhaaf kan deemu. Achi deemee hojii hojjechuun duratti qarshii konkoo eenyuun irratti ergadhaa baankii kaadhaa moo namarra kaadhaa isa jedhu reega keessa galchee namas mariisisee ofis mari'ate namoota kana dura deeman irraa odeeffannoo fudhate asitti akkaawuntii maqaa isaatiin banate yoo achi deema akkaawuntii kiyyarra kaadhaa ibaluun irraa kaadhe qarshii kiyya na jalaa balleessa kanaaf akkaawuntii kan koo banadhe achi deemee ammoo waan argadhu ji'a naa ta'u ji'a lamaan ji'a sadiin irra kaadhe gaafa gara biyyaa galee qarshii kiyya harkuma kiyyaan baafadhe hojii barbaadu keessa seenaa mana ijaaradheetti galaa lafa bitee manarra ijaaree keessa jiraadha. Herreega kanaaf kan fakkaatan baay'eedha kan baafu. Ibraahim jedhama. Warroon jiru jalqabatu YouTube channel kana dhuftan YouTube channel kana subscribe gochuudhaan odeeffannoo kana fakkaatan hedduu YouTube channel kanarraa kan dhufan argachuu dandeettu. Guyyaa irraa ammoo namoonni qarshii keessan baankii kaa'achuu barbaadan keessattuu ijoolleen biyya ormaa keessa jirtan yeroo kana mootummaan lammiilee irraa gibira yoo fudhatu parsantii 35 waan inni argaturra waan inni gurguraturra parsantii 35 irraa qoodama. Nuti ammoo qarshii keenya gaafa baankii kaayannu waggaadhaan parsantii 7dha. Isayyuu warroonni baankii dhala qabu fayyadaman. Namoonni baankii dhala hin qabne fayyadaman ammoo qarshii har'a keetti waggaa har'aa isuma fudhatta. Miiliyoona tokko har'a baankii keetti waggaa har'aa miiliyoona tokko kan kee fudhatta jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa qarshii keessan bakka kaayattan maalirratti invest gochuu akka qabdan hojiilee hamma 5 qabadhee isinii dhufee jira. Amma xumuraatti yoo hordofan odeeffannoo isaa akka gaariitti argachuu dandeenya. Kana booda qarshii keessan baankii kaachuu gonkumayyuu hin qabdan isin jechuu barbaada. Jala muree keessattuu namoonni biyya keessa hin jirre qarshii namatti ergattan isin jala balleessuurraa uf biratti qabataniitiin achitti namaa wal dhabuurraa baankii kaayattee ammoo gaafa galte kennaaf waggaa 2 keessatti dimishaashaan kennaa fi ijoolleen irra caalatti mindaa 30 fi hamma 35 qarshii biyya keenyatti kan argatan. Isa kana waggaa 4 keessatti miiliyoona 1,600 fi isaa gadi qarshii kana namuu maa gochuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf asii achitti hojjetaa qarshiin kan keessatti immoo biyya kana keessatti hojii akkamii irratti akka hirmaachuu qabdu isinitti tokko yoo jenne bittaa mana dhuunfaan namarraa bittu haa ta'u real estate irratti invest gochuudha. Isa kan irra deddeebi'ee yeroo baay'ee isinitti himee jira. Hojiiwwan jiran keessa hojiin manaaf hojiin lafaa hojii kamittuu hojii hin madaalamnedha. Kan manaa yoo laalle mana tokko har'a yoo bitte viidiyoo torbee afur dura keessatti isinii kaasee jira waan kana. Mana tokko miiliyoona 2 haa ta'u miiliyoona 3 har'a yoo bitte amma waggaa takka yookaan ammoo waggaa 2 booda gurgurtitti har'a gaafa bittarraa inkireessita kiraan isaa ammoo waggaa ganaa keessatti waan ittiin bitte sirraa kaffaluu danda'a. Waggaa 3 waggaa 4 ammatti gaafa biyyaatti dhufte hojii irratti hirmaatutti qarshiin kan keessanan mana yoo bitte kiraa isaa qofaani waan ittiin bitte kaffaluu dandeetta. Manichas gaafa gurgurtu waan ittiin bitte dachaa 2-3 gurguruu dandeetta. Kanaaf bu'aa waan kamittuu hin madaalamne jechaadha. Hojii akkasii irratti yoo hirmaattani baay'ee bu'a qabeessa ta'u qarshii keessan baankii kaa'u irra. Baankii yoo keetti waan har'a keetti boru fudhatta hojii irratti yoo hirmaatte immoo hojiin kun bu'aan isaa immoo dachaa waan ittiin bittee san argatta jechaadha. Kanaaf mana irratti yoo hirmaanne haala kanaan bu'aa qabaachuu dandeessin jechuu barbaada. Inni lammaffaan immoo lafa yoo bitte lafa har'a bitte ji'a tokko booda ji'a 2 booda birrii hedduudha kan irraa argachuu dandeetta. Akkasumas immoo har'a bittee waggaa har'aa yookaan waggaa 2 booda gurguruu yoo barbaadde waan har'a ittiin bitte dachaasan har'a 500 yoo bitte ta'e lafa kana waggaa takka booda yookaan immoo waggaa 2 booda miiliyoona 1 gurguruu dandeetta jechaadha. Haaluma salphaatti qarshiin kan keessa laa baankii taa'ee 500 waggaa 2 booda fudhattu gaafa lafarratti invest goote 500 lafarratti invest goote waggaa takka yookaan immoo waggaa 2 booda miiliyoona 1 ta'a jechaadha. Kanaaf hojii baay'ee tokko bareeda isa kanarratti yoo hirmaattani baay'ee bu'a qabeessa ta'uu dandeettani. Kanaaf qarshii keessan baankii kaachuu hin qabdanidha. Inni taan ammoo namoonni real estate irratti invest gochuudhaaf qarshii miiliyoona agasii hin qabu miiliyoona takka miiliyoona 2 yookaan ammoo 809 qarshii hamma kana hin qabu namoonni jettaniif waldaalee akka maayikiroo faayinaansii jiranii aksiyoon isaanii bituudha. Aksiyoon isaanii yoo bitte aksiyoon isaanii qarshii salphaadha qarshii xixiqqaadhaan gurgurama. Xiqqaarraa kaasee amma qarshii gurgurtaatu jira. Isa humna kan keetisa qarshii hammaati qabdu bittee invest gochuu dandeetta. Aksiyoon isaanii bituu dandeetta.
Fakkeenya biyya keenya keessa aksiyoona 34 oltu jira yeroo kana. Isaan kun immoo waggaa takka yookaan immoo waggaa lama booda gara baankiitti ol guddatan. Gaafa gara baankiitti guddatan immoo kapitaali isaanii ni guddata, maamila isaanii horatanii, bu'aan isaanii argatanis dabalaa deema. Kanaaf dhaabbatichi kun yookaan waldaan maayikiroo faayinaansii kun bu'aa argaturraa isinii qooda paarsantii hamma aksiyoona isin bittaniin. Isa isin ta'uu jette immoo aksiyoona bara kana bitte bar dhufu yoo gurguruus dandeette. Gaafa gurgurta immoo bu'aa irraa argatte gurgurtaa jechaadha. Kanaaf har'a qarshii 500 yoo bitte waggaa tokko waggaa lama booda immoo osoo inni gara baankiitti hin jijjiiramin 708 tti gurguruu dandeetta jechaadha. Kanaaf bu'aan isaa hamma sana gahaa achii olittis gurguruu dandeetta. Dhaabbatichi ammoo gaafa gara baankiitti jijjiira fakkeenyaaf baankii siinqee fudhachuu dandeenya. Baankiin siinqee waldaa maayikiroo faayinaansiiti. Amma immoo baankiiwwan biyya keenya keessa jiran keessa baankii tokko jedhamedha. Yoo dhattee warfaan isaa seensisu maalidha bakka wanta kamuuyyuu baankota jiran keessa baankota waggaa 3-4-5 yookaan immoo waggaa 6-7 even hanga baankii daldala Itoophiyaatiin dorgomaa baankii jirudha jechuudha. Waggaa tokko dura gara waldaa maayikiroo faayinaansii irraa gara baankiitti kan jijjiirame. Har'a gara baankiitti namoonni yeroo sana waldaa yookaan dhaabbata sanirraa aksiyoona bitanii har'a immoo erganii gara baankiitti jijjiirame kana kan keessan waan ta'eef aksiyoona gaafa bitatte kan keeti. Bu'aa baankichi argamurraa hin qoodamta yoo gurgurachuu barbaadde gurgurattee keessaa baata. Kanaaf liqeeffachuu dandeetta namoonni tajaajila liqaa irratti hirmaachuu barbaadan. Namoonni hin barbaanne dhiisaa bira darba bakka kana. Namoonni barbaadan ammoo gaafa aksiyoona isaanii bitte baankichi kan keeti qarshii hamma barbaadde even hamma miiliyoona baay'eetti haala mijeessa jechaadha. Warroota miseensa isaanii ta'an warroota aksiyoona isaanii qabanii qarshii hamma sanas liqeessuu danda'a. Even isa liqeeffattuun alatti bu'aa inni argaturraa yoo qoodamte deebiftee gurguruu yoo barbaadde bu'aa baay'ee irraa argachuu dandeettan. Inni ta'an ammoo makiinaa bittanii kaa'uu akkuma mana irratti jalqaba irratti isinii kaasetti mana tokko yoo bitte kireessuu dandeetta. Kiraa isaa qofaanii waan ittiin bitte kaffalte yeroo muraasa booda immoo manichas bu'aa irraa argattee gurgurta jennee kaafneera. Makiinaan akkasuma makiinaa bittee kireessuudhaaf oolchuu dandeetta. Tajaajila kiraatiin qarshii irraa argachuu dandeetta. Isa waan godhu jette immoo bitteetuma keettee bitteema osuma itti fayyadamin keettee waggaa tokko booda yookaan waggaa lama booda dachaa waan ittiin bittee sanitti gurguratte jechuudha. Fakkeenyaaf makiinaan waggaa kana waggaa tokko dura miliyoona 1,600 miliyoona 1,700 amma yeroo kana bara kana keessa miliyoona 2,500 miliyoona 2,600 2,400 garaagarummaa qarshii 900 hamma bu'aa qarshii 900 hamma miliyoona tokko qaba jechuudha waggaa tokko keessatti. Yoo kireessite akkuma mana irratti kaafne yoo kireessites ji'aan kireessuu dandeetta guyyaan kireessuu dandeetta bakkuma jirtu teette biyya keessa kireessuu dandeetta. Fakkeenyaaf mana yoo bitte maqaa keetiin jira namni si jala gurguruu hin danda'u waliigaltee keetiin malee namni si waan hamma sana namarratti hojjechuu hin danda'u. Jechuun namni fakkeenya qarshii sin jala kaballeessu waan ittiin na hojii jette irratti dabale waan qarshii 30 si hojii 40 si hojii jedhe waan qarshii 40 si hojii 60 si hojii jedhe akkasitti isin irratti qabataate kan isin miidhu. Kanaaf makiinaa yoo bitte tajaajila kiraatiif oolchuu dandeetta. Bu'aa kiraa irraa argattu sana immoo guyyaan kireessite ja'aan kireessite isa walitti qabdi yeroo muraasa booda waggaa takka lama keessatti waan makiinaa ittiin bitte sii kaffaluu danda'a. Gaafa kana immoo makiinaan bakka kophaa si hafaa jechaadha. Idaarraa bilisa. Kanaaf makiinaan sun ammoo bu'aa kan keetii gaafa gurguruu barbaadde gurgurtee hojii biraa keessa seenuu dandeetta jechaadha. Fakkeenyaaf makiinaa tokko miliyoona 2 yoo bitte kiraa isaa qofaan waggaa takka waggaa lama keessatti miliyoona 2 miliyoona 1 walakkaa hojjechuu dandeetta. Makiinaa kanas gaafa gurgurta immoo miliyoona 2tti gurguruu dandeetta. Waan hojjetaa tureef miliyoona 2 isaaniitti deebitee gurguruu dandeetta walitti gaafa qabdu naannoo miliyoona 4 ta'a jechaadha. Qarshiin kan keessuun baankii keetti miliyoona 2 makiinaan bitte san baankii yoo keetti ammoo gaafa dhattee fudhattu miliyoona 2 fudhatta. Namoonni baankii dhala qabanitti fayyadamtan ammoo paarsantii 7 gaafa baay'iftan qarshii muraasa ofirraa qaba jechaadha. Kanaaf qarshii miliyoona 2 fudhachuuf qabdu gaafa hojiirra oolchite gaafa konkolaataa kanarratti invest goote miliyoona 4 argachuu dandeette jechaadha. Kanaaf qarshii keessan ammas irra deebisanitti hima gonkumaa baankii hin kaa'atina. Hojiiwwan akka nama isin kaase kanaaf kan kana fakkaatan kan biraa baay'eetu jira. Ana akka fakkeenyaatti isaan kanneen arfan isin kaase malee kanaaf kan kana fakkaatan hojiiwwan biraa baay'eetu jira. Isin gaafanne gibira guddaa kan isin gaafanne lammaffaa immoo bakkuma barbaade teettee hojjechuu kan dandeettu invest gochuu kan dandeettu fakkeenyaaf mana bakkuma barbaade teettee bituu dandeetta. Namoonni hojii akka kanaa irratti hirmaatan namni kenna irra caalaatti wanta beeku mana kan ijaaru
gaafa hojjetee waan hojjete walitti qabatee itti galuu qofaaf mana kana ijaaru akka hojiitti akka investimentii ho'iitti fudhatu gonkumayyuu mana akka investimentii ho'iitti lafa bitu akka investimentii ho'iitti makiinaa bitu akka hojiidhaaf gonkumaa akkasitti fudhatu. Kanaaf kanas akka kanattis laaltanii akka kanattis yaaddanii hojii akkana kanarratti yoo hirmaatan baay'ee bu'a qabeessa taatu isin jechuu barbaada. Mana keessa jiraachuufis yoo hin barbaanne fakkeenya magaalaa Adaamaa keessatti amma bituu hin dandeettu ta'e ati immoo gaafa galte fakkeenya namoonni biyya keessa hin jiran Finfinnee jiraachuu barbaaddu ta'e ati mana Adaamaa keessaa qabaachuun Finfinnee galuu hin dhowwu. Kanaaf gaafa gara biyyaa dhufte yookaan namummaan biyya keessa jirtus gaafa jijjiirachuu barbaadde gurgurtee jijjiirachuu dandeetta. Hamma gaafa ati garas deemtu yookaan hamma ati gaafa gara biyyaa galtutti qarshii ati achitti hojjettu caala qarshiin kan kee inni mana irratti investi goote yookaan konkolaataa irratti investi goote yookaan lafa irratti investi goote yookaan waldaalee maakiroo faayinaansii kana irratti investi goote waan ati hojjettu caala asitti isaan si hojjetan isin jechuu barbaada. Kanaaf haala kanaan beektanii hojiiwwan akka kanarratti yoo hirmaatan qarshii keessan baankii kaa'uu irra nama bira kaa'uu irra of bira kaa'uu irra hojii akka kanarratti investi godhaa dadhabbii hin qabu. Namoonni waan akkasii irratti hirmaachuu barbaadan immoo fakkeenyaaf yoo fudhanne mana lafa bittee mana ijaartee investi godhoo jette baay'ee ulfaachuu danda'a. Maaliif namoonni isin ijaaranii maatii kee haa ta'u nama firaa nama biraa gaafa si ijaaru waa wayii sirratti qabataa waan qarshii 30 si hojjetu 40 si hojjedhe jedha. Waan deemuuf bu'aa ati silaa mana kanarraa yookaan ammoo hojii kanarraa argattu isumatu argataara waan ta'eef namoonni akkasitti hirmaachuu barbaadu hojii kanarratti hirmaachuu barbaadan qarshii keessa manarratti investi gochuu barbaadan lafa bittanii manarratti ijaaruu irra lafa bittanii akkasuma lafa san dhiiftanii yeroo biraa deebiftanii gurguruu. Mana barbaadda yoo taate immoo mana lafa bittee manarratti ijaartee akkas investi godha jechuurra manuma ijaaramee xumuramee maal jedhe bittee keettee kireessitee gaafa gurguruu barbaadde immoo gurguruu akkasitti adeemuu qabdan malee mana bituu irraa mana ilaalchi nama keessa jiru mana bituu irraa mana bitanii inni lafa bitanii mana irratti ijaarutu irra qarshii baay'ee nama hin gaafan. Ideoloojiin jiru waan sammuu keessan keessa jiruuf investimentiidhaaf kan barbaadan kanas akkas gochuu hin qabdani. Namoonni karaa san deemtan akkasanitti deemtan immoo nama mana jireenyaa kan ofii keessanii keessa jiraattan nama al takkatti qarshii hamma sanaa hin qabne. Fakkeenyaaf mana tokko ijaaruuf qarshii miliyoona tokko si gaafata yoo ta'e ati qarshii 400 harkaa qabaatte kaatee ijaaruu dandeetta isiniin jedhaa ture kana dura. Akkanatti deemuun ammoo investimentiidhaaf yookaan ammoo hojii daldalaaf nuun ta'u. Qarshii harkarraa qabnu wanti qarshiin sun nuu bitu 500 yoo qabaanne 6-7 miliyoona yoo qabaanne waan qarshiin sun nuu ga'u aluma takkatti waan qarshiin sun nuu ga'u investi gochuu qabna yookaan ammoo bituu qabna. Akka kanatti deemuu qabna malee binnee irra ijaarree akkas investi gochuu hin qabnu isiniin jechuu barbaada. Odeeffannoo guyyaa irraa qoodee dhufe kanaan gammaa sin biraan ga'e odeeffannoo kana kan fakkaatan kan biraa dhaga'uuf beekuu hin barbaada yoo ta'e koomintii jalatti gaafii keessan tarreessuu ni dandeettanii sanatti immoo karaa lakkoofsa bilbila kootiin na argachuu dandeettan bilbiluun haa ta'u karaa immoo telegiraamii waasaappii fi miseenjeriitiin argachuu dandeessan jechuu barbaada. Waan hortoonni galatooma galanii keessan dachaa viidiyoo kana immoo laayik godhaati sheer godhaa sirriyoota keessan biraan ga'a odeeffannoo nama kamuu fayyaduu qabu isin jechuu barbaada.